waa'ee jireenya Itoophiyaa kunoo uffata miicaarraa salaam aleekum warra uffata miicuu yaaddan akkam jirtu isiniin jecha hin ganna xiqqoo ishee lafti magariisa jechuudha. Namni jibbuu danda'a ani garuu guyyaa makana ga'eeyyuu manuma kiyya jedhee itti olixee gabbee uffata sarkaan miicadhe gibbii kiyya keessa taa'e guyyaan isaa yoo medheen eegaa ture alhamdulillah isin uffata sarkaan miicuun isin cigaasisuu danda'a. Jibbuu dandeessu ani garuu guyyaa kana iyyuu hawwii guddaan hin eegaa ture alhamdulillah akkam jirtu kabaayibochee misoon hoggaa amma kana hojjettee maashiniin qabdu jechuun keessan hin oolu osoma maashinii qabaatan iyyuu biyya kanatti ibsaan gizee takka hin babbada warri eelee istoofii tolfattan iyyuu gizee tokko kan lafaas qabaachuun keessan dirqama maaliif osoo hojjettaniifa ibsaan sin irratti bada. Kanaaf egaa uffanni haala kanaan miicamaa jira. Erga nu beekidee sadarkaan miicaara. Baay'ee ammaa miidhu jechuudha. Olumatti qabee miidha. Sanuu maashaallah. Jaarsa kiyyaa wajjin miicaalee wallahi kan isaan miiccatan inni yeroo baay'ee nama rakkisu. Inni immoo na waraabinii dhoqqee kana keessatti waraabamuu barbaadu. Jennaan dhiisee ofuma kiyyaa isinii waraabaara. Nah, yoo sini danda'ame maashinii bitadhaa gala. Kiyyaama osoo maashiniin jiraate qoxaareen safara keenya ibsaan hin jiru miti ibsaanis jira garuu qoxaareen xiqqoo ishee gana muka wayiitiin gadi fiduu gaafa ta'edhani. Haga sanaaf immoo akkuma miicamaa jechuudha oma rakkoon qabu. Nah habaayibochee haala kanaanii uffata harkaan miicaa jira. Dagadhee kaakuna oduutti godhe. Yoommoo uffanni miicuun na dadhabsiisa jettanii kan yaaddoftan ta'e maashinii bitattanii yoo manni keessan wanti hunda bakka ibsaaf mijataa ta'e rakkoon qabuun danda'ama jechuudha. Gizee ibsaan jirutti ittiin miiccachuu yoo humni isaa isiniif kaase Itoophiyaa keessatti humni isaa hin kaasuu kan jedhanis jiru. Garuu kaan isaa kana banee hin ilaallee isiniin jechuu barbaada. Waan kamiifuu kan kooti jireenya kooti yoo jettan yoo homansiiftan hin dadhabdani. Wallahi anamma hin jibbu jechuudha uffata harkaan miicuu hin jibbu alhamdulillah. Iddoo tokko desna jedha manuma arabaa sana gola namaa keessa sa'aatii 24 ta'anii sammuun nama dhiphachuu nama naasa'uun hin jiru. Isaan utuutti deemtu utuutti teessu dhaqanii bashannanii deebi'u utuutti teessu deemanii waa nyaatanii deebi'u utuutti teessu mana kana keessa utuu hojii hojjetu malee utuu teessu maaliif kanuma hundee keessaa ba'anii jechuudha. Yoo mana kiyya jedhanii waan dandeessan hojjettaa waan hin dandeenye dhiiftaa kana jira jechuudha. Innaa saamunaanii birrii meeqaan bitama bitus 80 jira 90 jira. Jaatami shaniin jira. Isheen 65 suni uffata tokko isiniin baaftu daftee dhumti. Garuu jireenyi cimaadha jedhu malee uumatti barama homaa miti. Wanti isin har'a birrii 50 bittanii waggaa irraa immoo 100 ta'a. Akkuma isin biyya namaa keessa teessanitti wanti hundaas dabalaa deema. Kottaa galaa jireenya Itoophiyaa wal baradhaa isin jechuun barbaada. Namoonni tokko yeroo jireenya Itoophiyaa kana ilaalu namni eeleetti bobeessee biddeen tolchu argu uffata harkaan miicuu argu ani hin galu jettanii kan ciigaaran jiru jechuudha. Jechuun jireenya biyya namaa jechuudha. Yoo akka biyya arabaa sanatti hin tolfadha jettee akka carraati malee hundaaf hin mijatu. Hojjetteefis miti waggaa dheeraa kan waggaa muraasa hojjetee waan yaadamne walitti godhatus jira. Kan immoo waggaa dheeraa hojjetee hin mijanneefis jira. Nasiiba jechuudha warra bisii dabarsedha. Kanaaf of hin cinqinaa ishee namoonni an dinqisiifadhu yoo jiraate warroota biyya arabaa keessatti waggaa 4 waggaa 5 qofa hojjetanii galan hedduu tokko dinqisiifadha jechuudha. Wallahi warra yeroo isaaniitti fayyadame keessaa tokko jechuudha isaan. Waggaa dheeraa hojjetteef miti biyya keessatti immoo rabbi yoo fedhe sii dabarsaa. Hunda caalee daftee jireenya Itoophiyaa wal baruun baay'ee tokko bareedduudha. Wanni ati har'a baqa 500,000 bittu waggaa irraa immoo miliyoona ta'a jechuudha. Ati immoo biyyuma namaa keessa jirta.
kana yeroo laalanii gaadhafanii Itoophiyaa wal barachuun bareedaadha. Isiniin jechuu barbaadaa warroonni meeshaa ajjeechaa jirtanii jabaadhaatti fufaa. Arra mana noole wallaahi osoo bahee meeshaa ijoollee bitaa jiru. Noole garuu guyyaa bahuu hin danda'a. Ganama kana akka carraa uffata miicuutti gadi taa'ee jechuudha. Haala kanaan. Oh maashaallah maarree bareedda. Kun birrii dhibbaa afur moo meeqa? Dhibbaa saddeet minima. Jabaata afur. Jabaata afur. Uffata meeqa lila? Sakala fayyinaa ka'e. Sakala dhiisee sakala sii kennee hin barbaadu jedhee sakala. Viidiyoo jira ishee. Viidiyoo jira. Ilaa warri biyya rabaatti uffata gataa artan fidaa kottaa wallahi kana afaan namaa jijjiira. Ilaa kana bilaashi fudhatanii uffata wayitti kennan. Uffata meeqa? Abaya tokko. Iskeerbii tokko qabsi. Uffata sadii? Uffata sadiin kun jijjiirama ishee wallahi. Bareeddi wallahi. Maashaallah. Uffata kanii ta'udha. Uffanni moo hoftee waddi? Tubitu fedhanii birrii meeqa kun? Dhibba saddeet wayinatti bakka. Dhibba saddeeti? Ay uffata saboolee keessatti gannee dhufne. Egaa kana kurnas Nu seenesseera wallahi. Wanni moofaan hin badu edha biyya kanatti. Moofaan hin badaan jiru. Wanni moofaan gatii qaba maashaallah. Qabsiise. Tu nagee waa gurguradheera addaan uffatu isaaraa keessa. Amma Egaa qodaan bidee dhufa. distii qaba shaanii qaba. Wallahi. Enggaknya gampang, hewan kan nani hudan. Qabdan illee si kana ammaa miti. Qabna. Bareedu dah wallahi mas. Keessa ni. Uffata samba barbaanne geessanii tu uffataan jijjiirratanii dhufan. Qodaan jijjiirratanii dhufan maashaallah. Itoophiyaa keessatti wanni godhu hin jiru. Tuubboon hin gurgurama. Uffata takka uffattee yoo jette lafa keessa ennaan kun qodaan jijjiirratta. Wanni badu hin jiru shi waan qabdan guuraa watta. Uffata samboolee keessatti gatee yaadatte. Maal qabdu? Naan fudha yeroo sirraftan. Yeroo sirraftan hin fudha. Wallahi. Egaa gurguraadha? Uffaticha gurguruu fakkaata. Abaya kan waggaamee qaawwee jira. Fudhatee? Abaya jilbaaba kan inni barbaadu. Malee fudhata akkasii barbaadu. Gurgurachuuf tarii dhabe. Ambaasaadarii dhiiraa. Wallahi. Haaraa dha? Abdii kan bakka